Mooraa zoonii kibbabaatti ogeessota fayyaa leenjisaa ture eebbisiise. Aba Oromoon mooraa waraanaa isaa ga'umsaa fi fayyummaan cimsuuf ilmaan Oromoo leenjii waraanummaaf mooraa waraanaa bilisummaa Oromootti makaman keessaa dandeettii isaaniin baasuun ogummaa adda addaan leenjisee tumsa qabsoo bilisummaa Oromoof dabalataan bobbaasa. Loltoota leenjii barbaachisaa fudhatan keessaa kanneen damee fayyaa jalatti hojjetan ni jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaas torbee darbee miseensota waraana bilisummaa Oromoo ogummaa fayyaan barsiisaa ture eebbisiisee xumuree jira. Miseensota woboo barnoota ogummaa fayyaa fudhatan kanaaf yaalii jalqabaa hanga sadarkaa yaalii garaagaraa ogummaa barbaadutti kennameefii jira. Eebba kanarratti kan argaman qondaaltonni woboo zoonii kibba bahaa ogeessota fayyaa eebbifaman kanaan rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa gama fayyaan jiru ogummaa barataniin furaa dhibee daddarbaa hawaasa keessan quunnamus itti dhiyeenyaan furuu irratti akka of kenniinsaan hojjetan jechuun dhaamsa dabarsaniifii jiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaatti murni bilisiginnaa hidhaa fi saamichaan meessuu jiraattonni ONM'tti himan. Bal'ina isaaf jaala qaafan fayyeera. Mataan nafxanyootaa Koloneel Abiy Ahimad uummata bulchaan jira jedhuuf nagaa waaraa kennuurra dachee Oromiyaa dirree waraanaan weeraramtee taasisuun sabboontota ilmaan Oromoo adamsee hidhuun reebichaan qaama laalissuu irratti raawwachuun cinatti akka fedha isaa fi yeroo fedhettis hidhaa irraa baasee loltoota isaa itti bobbaasuun ajjeesuun dirree waraanaatti erguu fi achi buutee dhabamsiisuun aadaa ta'eefii jira. Gurraan dhala tokko 2025 irraa eegalee godina Bahaa Shaggar magaalaa Maqii fi gandoota baadiyyaa Onichaa cufa keessaa namoonni maqaa gibiraa kaffaluu diddeen jumulaan hidhamaa kan jiru hoggaa ta'u qonnaan bulaan kamiyyuu lafa kaarameetirii 200 qarshii 3,500 akka kaffalus itti murteeffamee jiraachuun ibsameera. Gochoota suukanneessoo hawaasa irraa dhalate irratti adda durummaan raawwate kan raawwachiisaa jirus jiraataa magaalaa Maqii ganda Duwwaa 3 Boolee kan ta'e nama maqaan isaa Leencoo Boobee jedhamu hoggaa ta'u sirna nama nyaataa bilchiginnaatti da'oo tolfachuun gudeeddii fi saamichas raawwachaa akka jiru itti dabaluun ibsaniiru. Murni bilchiginnaa liqii IMF fi baankii addunyaa irraa argachuu imaammata dinagdee erga haaromsee booda namoota irraa maallaqa humnaa olii fuuchaa kan jiru yoo ta'u kanas hooggantoonni IMF dararaan maqaa gibiraan isin uummata keessan irraa ga'aa jirtan sirriidha bifa jedhu fakkaatuun daballii fi maddi galii gibira irratti hojjetamaa jiru sirriidha jechuun torbee darbee badiisa bilchiginnaan uummata irratti fiduu jajjabeessuun yaadatama. Godinaalee Oromiyaa adda addaatti murni bilchiginnaa bosona ibiddaan mancaasaa jiraachuun ibsame. Gabaasa guutuuf jaala caaluu rooba. Bosonni eegumsa naannoo jijjiirama qilleensaa akkasumas da'oo bineensota bosonaaf qabeenya uumamaa biyyi tokko ni qabdi jedhamee beekamudha. Haa ta'u malee impaayera Itoophiyaa keessatti waqtii gannaa duula biqiloota dhaabuuf uummanni impaayeratii cuftii kanneen magaalaaf baadiyyaa keessa jiraatan dirqisiifamuun waloon waggaatti biqiloota dhaabaa kan turan hoggaa ta'u murni gabroonfataan PP garuu biqiloota ganna dhaabuun uwwisa miidiyaaf erga walfateen booda waqtii bonaa ammoo da'oo waraana bilisummaa Oromooti jechuun gubee barbadeessaa jira. Yeroo ammaa kanas godinaalee Harargee lamaaniif Arsii lamaanitti duulli bosona mancaasu kunis daran cimee akka itti fufee jiru ibsameera. Keessattuu godina Arsii Bahaa aanaa sirkaa ganda Boqojjii keessatti kan argamu gaarri Gaalamaa guyyoota 5 walitti aansee gubachaa jiraachuu kan himamuu fi godina Lixaa Harargee aanaan Cara bosona Dindin jedhamutti ammoo waraanni faasistii PP ibidda itti shiduun gubachuu erga eegalee guyyoota 3 lakkoofsisee jiraachuun ibsameera. Rakkoo qabeenya bineensota bosonaa fi albuudota adda addaa irra ga'aa jiru bu'uura irraan salphisuuf bilisa osoo dirqama qabu har'a garuu maqaa da'oo wabooti jedhuun gubanii barbadeessaa jiraachuun sirnichi abdii kutannaa dhumaa keessa seenuu isaa mul'isa kan jedhan jiraattota onoota kanneen irraa ONM dubbiseedha. Murni bilchiginnaa sababa tokko malee lixa Wallaggaa aanaalee hunda keessatti sochii dogdoqqee fi baajaajii ugguruun jiraattota rakkisaa jiraachuun barame. Dabalatasaaf jaaleeraan gameessa. Ergama dabaa mataa nafxanyootaa Abiy Ahmed irraa itti kennameen guutuu Oromiyaa keessatti saba Oromoo afaan qawween dararuun akka fedhan gochaa kan oolan ergamtoonni bilchiginnaa diinummaa Oromoof qaban daran jabeessuun ilmaan haadhayyeessaa gidirsaa jiru. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo duula jechoomina kaayyootiin fudhachaa jirutti kan baaraagde murni faashistii PP konkolaachistoota dogdoqqee fi baajaajiin eeruu waraana bilisummaa Oromoof laatu jechuun lixa Wallaggaa aanaa Najjoo, Lataa Sibuu, Baabboo, Jaarsoo, Ondaala, Beegii, Mana Sibuu fi Qilxuu Kaarraatti sochii ugguranii jiraachuun ibsameera. Uummanni Oromoo maqaa gibiraatiin maallaqa guddaa gaafatamaa osoo jiru daldalee, qotee, barsiisee fi hojiiwwan humnaatti bobba'ee akka hin jiraanneef guyyuu loltootaa fi lukkeelee bilchiginnaan doorsisaa fi dararaan irratti adeemsifamaa jiraachuun yaaddoo jireenyaa itti ta'ee akka jirus maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Godina Arsii aanaa Martii keessatti dargaggoon tokko loltoota Abiy Ahmediin ajjeefame. Jalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Murni gabroonfataan PP afaan nagaa himaa gama kaaniin ammoo uummata Oromoo irratti duula duguuggaa sanyii yookiin jeenoosaayidii labsuun loltoota isaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaasee hawaasa nagaa rasaasan tumsiisaa jira. Aanaa Martii ganda Heellaa Akiyaa jedhamu irraa loltootni bilchiginnaa dargaggoo maqaan isaa Ifaa Amaan Fattoo jedhamu gurraan dhala 2025 halkan keessaa naannoo sa'aatii tokkoof walakkaa keessa ukkaamsuun reebicha hamaa ta'e erga irraan gaaniin booda rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraatan gandichaa ijaan
arge kan yaaddoo nageenya isaaf akka maqaan isaa dhaamu hin feene tokko har'aata biyyoolessa Oromiyaaf yaada isaa kennee jira. Akka jiraatan kun himate dargaggoon kun qaama siyaasa kamiyyuu kan hin hordofnee fi hojii dhuunfaa isaa qofa irratti bobba'ee kan jiraatu yoo ta'u ergamtootni biltsiginnaa immoo maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti maxxansuun sobaan yakkanii ajjeesanii gatuu dubbata. Dargaggoo kana malees dargaggoonni lama kanneen maqaan isaanii hin beekamne ergamtoota kanneen garmalee reebichi ulfaatan irra gahuun himamee jira. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo pirezidaantiin Meeksikoo Tiraamp US taarifa Meeksikoo irra kaa'uuf turte dhaabuu walii galee jette. Dabalatasaaf jaalbooree addunyaa. Ameerikaan ji'a tokkoof meeshaalee Meeksikoo irratti taarifa jalqabuuf waliigaltee irra ga'u isheetiin pirezidaantonni Meeksikoo Kilaawudiyaa Sheenbaamii fi Doonaald Tiraamp marii erga gaggeessaniin booda yeroof dhaabuu dubbataniiru. Akka qaama waliigalteewwan ollaa walitti dhiyeenyaan walitti hidhaman gidduutti taasifame keessatti Meeksikoon daldala qoricha sammuu namaa adoochuu ittisuuf daangaa Ameerikaa waliin qabdu irratti nageenya ni cimsa jechuun Sheenbaam beeksisteetti. Pirezidaantiin Tiraamp waliin hariiroo fi abbaa biyyummaa keenyaaf kabaja guddaa qabna jechuun Sheenbaam waltajjii miidiyaa hawaasaa ta'aa irratti dubbatti. Meeksikoon daldala qoricha sammuu namaa adoochuu Meeksikoo irraa gara Ameerikaatti keessumaa fentaaliyaa ittisuuf loltoota eegdota biyyaalessaa 10,000 ta'an atattamaan bobbaasuun daangaa kaabaa ni cimsiti jetti. Itti dabaluudhaanis Ameerikaan meeshaa waraanaa humna guddaa qabu gara Meeksikootti akka hin daldalleef hojjechuuf kutannoo qabdi jechuun dabalteetti. Gareen biyyoota lamaan dhimma nageenyaa fi daldalaa irratti wiixata kaleessaa hojii jalqabu jedhan Sheenbaam. Itti dabaluudhaanis taarifni ji'a tokkoof dhaabbatee jira jechuun dabalteetti. Tiraamp barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti murteen taarifaa Meeksikoo irratti darbee dhaabbachuu mirkaneessanii mariin isaanii hoogganaa Meeksikoo waliin taasisan baay'ee michuu ta'uu dubbataniiru jechuudha.